sagantaa keenya manguddoonnii fi abbootii amantaatii fi akkasumatti haawwan keenya nyaata aadaatii fi uffata aadaa waan adda addaa qabatanii uffata aadaatiin miidhagdanii akkuma dhuftanitti sagantaan keenya haaluma miidhagee kan itti fufe kanaan akka xumuramu jechaadha. Manguddoon teenya abbootiin amantaadhaa kan as keessa jirtan as baatanii du'aayiidhaan akka nuuf bantan Haaji Aliyyiinii fi Abdusamad Abraahim Yaayaa. خيري قد ربي سانا ملت ورد لوتا ثانية كانت والقاس ربي درجة ثانية ولا قاس الدنيا تيس آخرت تيس ربي ثانية أطولو طلو ربي ولدت على أبوف نتلي ورا وانسان إذن نوادي تنكنا فين تنباس ربي نواقود ورا براتي برنوتاس فين تنباس ورا كسي ربي نواقودو لالوتا والجل يا ربي نواقودو خطا قرطا ربي نواقودو ورا فايدة ربي نواقودو ربي ورا نوادي تغرتي أسي ولنو كابي خانا لي ربي عامل كيس ملكي بيجلقوتي ربي عفلو لالوتا فايدة كابي ربي نواقودو والجل يا ربي نواقودو خول دغ ربي نواقودو ورا برنوتاس فين تنباس ربي نواقودو بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أكلوا قديس تنكرت ربي سناقول قديس ورا فكيل را فرط ربي سناقول ورا فكين ثاني دليل ربي سناقول ربي سلامة سناباس فايدة إنهم ياد تنتظر ليه تقول مجيء ربي نواقول خقول ربي بك سبحان ربك mana barnoota kanaaf wanni nu kan laayenneti man barnoota wanni qabu waan itti baratan ijoolleen nu kan rabbi umrii isaaniif isaa kan rabbi nuuf illee rabbi kan warra kiirulee warra isaanii hojii gaggaalu rabbi umrii kan nuuf kaasmaa rabbi naa tolchu kaasmaa rabbi naa tolchu rabbi kan nu gammachiisan isaan gammachiisu rabbi kan nu gammachiisan isaan gammachiisu rabbi kan nu gammachiisan rabbi isaan gammachiisu umrii rabbi kan nuuf umrii rabbi kan nuuf akka ijoollee ta'e gammachiisan rabbi isaan gammachiisu rabbi isaan gammachiisu rabbi olii isaan adeemu umrii bakka rabbi kan addunyaa baratti rabbi gammachiisu addunyaa baratti rabbi gammachiisu maqbuul ta'uu rabbi subhaan rabbi ka izzati amma yasifuun wa salaamun mee hawwata akka hamileedhaan abbootii teenya gara iddoo isaa nu deebisa. Bulchaa keenya kabajamoo obbo Faamii bulchaa itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Kombolchaa akkasumas Dr. Jamaal itti aanaa bulchaa bulchiisa aanaa Kombolchaa fi kabajamoo obbo Kamal Abraahim gara madaragiitti hamileedhaan akkanaa simattanii isin gaafadha. السلام عليكم. بقنا جان دفتن. أبجمو دكتور جمال جابر إتيانا بولشا إتقافة ما قلنا في لفانا هم بولشا. أبجمو بليس خينيا في جالة ما أسد دالته بيجامبا لكي جرو أنا تجرا جرو. أبو كمال إبراهيم مسين سمنا مري شافه. أبجمو أبو حاج جمال أبو تيتينيا. haadholii teenya barattoota mana barnoota sanaa manneen barnoota biraati irraa barsiisotaa fi durboota manneen barnoota biraati irraa dhuftan haadha siiqee abbootii gadaa abbootii amantaa qaxaleewwan guyyaa irraa qeebaltii koompitaroota garaagaraa kabajamoon ilmi keenya obbo Kamal Abrahaam nu godhaniif qeebaluuf asitti argamtan hundinuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan annin jalqabaa booda irratti immoo keessummoota keenya warra dhufe kanaas isaan booda irratti ni afeera keessummoonni isaanii wajjin dhuftanis anaa dhufuun jechuun barbaada. Jalqaba irratti meeshaan jijjiirama waa hunda ittiin jijjiiran barnoota jechuudha. Barnoonni hin jiraanne teekinooloojiin garaagaraa manni kunis haa ta'u qonnaanis haa ta'u fayyaadhaanis haa ta'u wanni takka galman geessu jechuudha. Biyyoota guddatanis yoo ilaalle jalqaba barnoota irratti akka isaan xiyyeeffatanii hojii guddaa dalagaa turanii. Like China, Amerikaas yoo fudhatte jalqaba irratti sammuu namaati irratti gaafa sammuun namaa misoomte misoomni adeeme san illee dhufa jechuudha. Kanaaf biyyoonni guddatan jennee irra biyyoonni badhaadhanii jiran jennu biyyoonni guddina irra jiran kennus jalqaba irratti investimentiin guddaan isaan hojjechaa turan barnoota irratti jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruus yoo ilaaltan Ali Birraa kabajamoo keenya Dooktor
artist Ali Birraan rabbiin jannata naa qananiisu gaafa wallisaa turan jeneraaliinis nama barateetu mirga isaa gaafataa jedha. Yoon baratin waa'ee mirga keetiitis waa'ee dimokiraasii keetiitis waa'ee misoomaatti illee haasa'uu dandeessa jechuudha. Ali Birraanis barnoota ammaas barnoota hayyoon Oromoota kana ta'uu qabaa osoo ijoollee addunyaa irraa kutee barnoota irratti nu qajeelchaa ture jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kan biyya alaa jirus haa xiqqaattu gama barnootaa kanaanis investimentii barnootaa kana deeggaruun qabaa jee kompiitaroota irraa agartan kana nu fidee jira. Kompiitara kana qofaa miti jalqaba irratti waayiloota isaatii waliin kompiitaroota firii 10 amma dura nu fidee ture madarasaafis gara firii 5 kananii turanii. Kompiitara mana barnootaa kana amma ittiin barachaa jiru kana hamma achi keessa jiru boodanii ilaalla jalqaba irratti isaaniitu nu arjoome jechuudha. Kana qofaa miti. Bishaan araddaa tana keessa ba'u jiru diindiila riqicha gandaa fi wanta wal qunnamsiisu gara miliyoona 7 oliin nama hojjechaa jiru jechuudha tiimii isaaniitti waliin. Kanaaf yeroo takka irra deebi'amee nu galateeffadha. Ammas bishaanis niin baasa diindiilaas niin tolchaafe an jireenya rabbiin natti tolchee qananii natti uume tana kophaa kiyya ittiin qananii irra hawaasni kiyyaas naa waliin waan inni hojjechaa jiru maallaqa kiyya kanarraa jijjiiramaa harkatanii jedhe daandii tolchee bishaan baasu jira ammallee deebi'ee kompiitara kan nu fide rabbi itti haa kennu ammallee hamamee nu galateeffadhaa guutaa. Hayyuudha ilma hayyuuti. Asii kee kacarraa biyya alaa deeme yoo laaltan jireenya bashannanee biyya gaafa dhufees biyyoota deddeemee bakka fedhe dhaqee galuu ni danda'a jechuudha. Garuu jiruuf jireenya hawaasa kiyyaa seektaroota hiyyummaa irra sankaana faana walitti hidhamee bishaan fayyaa barnootaas takka na jalaan afini gamaana uummata kiyyaan ittiin fayyadamuu qabu maalleeniin kophaa kiyya deddeemee ittiin bashannanu bu'aa takka naan qabu jiruuf jireenya hawaasa kiyyaa kanaan ittiin jijjiiraa jee nama hidhatee deemu kana rabbi itti haa kennu ammallee irra deebi'amee nu galateeffadhaa guutaa. Gaafa kompiitara kana fidu namta kanarraan himini naan jee namta kan beeksisini naan jee aan dhufeetumaan suuta jeetumaan hala hojii kannee deema nan kam takka ittiin himin naan jee naaf inni qaamaan takkaa wal nagarree I'm proud of him isatti dhiqacee ittiin boona bilbilaan gaafa wal dubbisnu kompiitara kana namta akka ittiin himini waa'ee bishaaniiti jechaan dhufa achi jalatti immoo isinii qabadheetiin dhufa gaafa sana immoo narraa qeebalatanii jee waan jeesan osoo hin kijibin waan milkeessee jiruuf mee ammaa sirra deebaa guutaa kan galateeffadhaa. Hamaa jechuun tana qofaa miti hawaasa rakkataa buusaa gonofaa nuti Oromiyaan akka buusaa gonofaatti imaammata godhannee itti hojjechaa jirru kana karaa lafa jalaatiin kan namta quban qabne maatiiwwan warra rakkatee ijoollee barattu tan namta quban qabne harka lafa jalaatiin ta'inni gargaaru jiru mistookumi ta'inni barsiisee bakkaan geessu mistookumi rabbi tajjitachaan godhee rabbi itti haa kennu ammaas. Gaafa hawaasa keetii waachii xattu rabbiin ta biraa darbeesii kanna jechuudha. Warri biyya alaa jiru xiqqaa fi guddaan hedduu jira biyyoota garaagaraa Awustiraaliyaan jiran Awurooppaan jiran Saawudi Arabiyaa biyyoota Arabaa keessa jiran Ameerikaa keessa jiran Kanaadaa keessa jiranii hojiiwwan hawaasa fi tajaajiluuti ol wanni nama gammachiisu kan jiru muuxannoo kan irraa fudhatan gamanumaan dhaamuu fi barbaadan na jalqaba irratti ammas ni hixate xiqqoo qabu kannate rabbiin guddoo godhee fi bakka buusa nama deeggarsa barnootaa investimentii barnootaa keessatti ni dhaabbadha jiru hawaasni bal'aanis tabarnootaa qofa osoo hin ta'in gama fayyaatiinis meeshaalee diyaaspooraan biyya alaa jiran noolii irraa baasanii fidan maallaqa guddaa jalqaba irratti kakanne isa waan ta'eef ammallee irra deebi'aa galateeffadha ammas. Warra kafalesanii ol dacha akka kafalee isa jechuudha. Kanaaf hawaasa saatirraa takkaa'if booda deebi'een beeku gaafa as dhufu gaafa biyyaan laala maatii kiyyaan laala jee dhufus maatii isaatii fi firoota isaa qofa otoo hin ta'in akka Oromootti godinoota garaagaraa meeshaalee deemanillee nama dhaabbiidhaan dura dhaabbatee kallattiidhaan gargaaraa ture akka aanaa keenyaatti illee hojii fakkeenyummaa qabdu deeggaraa jira waan ta'eef ani maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira barnootaatiin irra deebi'aa guuta kanaa galatoomfadhaa jechuun barbaade. Eegaan kana jee eegaan ani hangana jee booda irratti isaafis carraaniin kannaa dursa immoo itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa qonnaa ammaas bakka bu'aa bulchaa aanaa keenyaa kan ta'e kabajamoo Dr. Jamaal Jaabir inninis meeshaalee dhufe kanarratti haasawa gabaabaa fi
qeebaltii isaaniitii wajjinis wal qabatee waan akka jaan gama isaaniitiin dabarsaa na simadhaa hamileedhaan. Assalamualaikum. Akkam bultan. Kabajamoo Kamal Ibrahim. Nis artistiidha. Abbaa qabeenyaatis. Abbaa qabeenyaa qofa osoo hin ta'in sooressaas. Abbaa qabeenyaatiif sooressi garaagarummaa qaba booda isiniif hin kaasa. Akkasumatti kabajamoo Haji Jamal Yoonis manguddoo biyyaatii fi miseensa mana marii caffee kabajamtoota barsiisota mana barumsaa kana hooggansa aanaa keenyaatti gaafatamaa wajjira barnootaa kabajamoo faamii hooggansa araddaa yookaan magaalaa warra Mahammad akkasumas bakka bu'oota hawaasaatii fi hawaasa asitti argamtan barattoota keenya qindeessitoota sagantaa kana hunda obbo Abdii Hajii isaa wajjin waayiloota isaa jiran hunda isaanii jalqaba irratti baga guyyaa seena qabeessa guyyaa murteessaa abbootiin qabeenyaa sadarkaa garaagaraa qabnu barumsa irraa fudhattee deeggarsa akka mootummaattis akka lammiittis irraa eeyinu san fakkeenyummaa bifa qabuun bakka Kamal Ibrahim nu jalqabsiisan kanaan baga isin ga'e baga geenyeen jechuu barbaada. Itti aansee dhiifama naa godha gaduma taa'eetiin haasa'a. Akkasii itti aansee hojiin har'a asitti hojjechaa jirru kun hojii fakkeenyummaa sadarkaa aanaa keenyaa qofatti osoo hin ta'in sadarkaa addunyaa qabudha jechuudha. Isa kana waa malee hin kaasu. Kabajamoo artistiin keenya obbo Kamal Ibrahim akkuma faamiin jee guyyaa tokko akka tasaa qaamaan Sheekh Amin birooti wajjin waajjira misooma beeylada aanaa keessa wal arginee turre. Jecha iddoo osoo wajjin haasa'in adda baanee turre yeroo san diyaasporoota garaagaraati wajjin asii dhufanii hojiin inni har'a asitti jalqabe kun sadarkaa addunyaatti hojii fakkeenyummaa qabdu. Isa kana maaliif hin jaa qaamni ifa bahee sadarkaa kanaan investimentii barnootaa irratti qixa kanaan hirmaatee sadarkaa aanaa keenyaatti waan dhaloota fayyada. Osoo nyaata deeggareemmaa hagas maratti hin gammadu akka hooggansa tokkotti. Nyaanni har'a nyaannu boru numa dhuma akkasuma akkasii miti. Inni kun garuu dhaloota sammuu isaanii nuu qara. Adda baasanii barumsa irratti investi godhuun qabaa jee hawaasa biyyoota garaagaraa keessa jiraataniifis bifa fakkeenya ta'uun waan qaburraa nuu qoodee sadarkaa aanaa keenyaatti sagantaa kana fakkaatu qaamni dhimmi ilaalus qopheessee isa kanaan nu ga'uu isaatii fi warreen diyaasporoota biyya alaa jiranis nu barsiisuu isaatiif jalqaba irratti galataa fi kabaja addaa isaa qabu isaafin ibsuu barbaada galatoomii ulfaadhin jechuu ni barbaada. Lammaffaa irratti akka mootummaan sadarkaa garaagaraatti misoomota garaagaraa hojjetu kana bajeta mootummaa qofaan raawwachuun hin danda'amu. Akkuma fakkeenyaatti kaasuudhaaf sadarkaa aanaa keenyaatti hojiin tajaajila lammummaatiin raawwannuu fi hojiin bajeta mootummaatiin raawwannu dachiif samii. Bajanni akka aanaatti hojii uummata kanaa ittiin sossobnu mindaa hojjetaa dabalatee miliyoona 300. Hojiin garuu hirmaannaa uummataatii fi qaamolee dhimmi ilaallatu akka artistii keenya obbo Kamal Ibrahim kanaa wajjin hojjennu biliyoona takka tuqaa lamaatu aanaa kombolchaa keessatti hojjetamu jira. Isa kana fakkeenyaa wajjin isin kaasa. Manneen barnoota bu'uura boruu sadarkaa garaagaraa ijaaramu jiran. Bishaan inni asumatti ijaaru jiru miliyoona 10 olii anshalagii isaa ispeesifikeeshinii ilaaleetiin ture miliyoona 10 oliin bakka tanatti hojjechuu jira magaalaa tana keessatti. Har'a kompiitaroota kana yoo xiqqaate waan miliyoona tokko dhiyaatuun bitee mana barumsaa kanaaf dhiyeesse. Qarshiin hawaasa keenyaa buusaa gonofaa jennee qaamolee garaagaraati wajjin walitti qindoomnee sassaabaa jirru kun hundi isaa bajeta mootummaatii wajji gaafa wal cinaa qabnu dachiif samiidha jechuudha. Bajanni soo gidda wanni hirmaannaa ummataatiin dalagamu garuu qooshaa guutuu baarree keessa teessu sana jechuudha. Kanaaf wanni har'a Kamal Ibrahim asitti nu jalqabsiisan kun fakkeenyummaa guddaa hawaasni keenya kanneen biyya alaa jiraatan biyya keessaas jiraatan sirnaan irraa fudhatanii ispeeshaalii araddaa warra Mahammad. Bulchiinsi magaalaa warra Mahammad ganda if danda'ee qaban biyya sanii akkasuma ganda if danda'eetu biyya san keessa jira. Isaan kun
akka namaattillee akka lammiitittillee eegaa turre hojii misooma garagaraa irratti akka hirmaatan. Kamaal Ibrahim harka lafa jalaatiin waan hedduu akka deeggaraa jiru ni beeyna. Garuu sadarkaa kanatti bahee isaaniifillee fakkeenya ta'e magaalaa warra Mahammad misoomsuu keessatti diyaaspooraan keenya dhalatummaan warra Mahammad qoftiin hojii kana isarraa fakkeenya fudhatee yoo irratti hirmaate magaalaa tana jijjiiruudhaaf magaalaa tana gara tokkotti ceesisuudhaaf araddaa tana gara tokko ceesisuudhaaf misoomaaniif dandeessisuudhaaf miila lamaan gadhaabuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira waan ta'eef waan asitti hojjetame kana sirnaan warreen biyya alaa jiran sanis dhagaanii hojiin kun akka itti fufu asumaaniin dhaammachuu barbaada. Addatti immoo artistii keenya Kamaal Ibrahim akka dhuunfaa qofa osoo hin ta'in akka mootummaattis galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ani bakka bu'aatis bakka bulchaatis bakka bu'ee akka itti aanaa bulchaa aanaa tokkottis akka miseensa koree qindeessituu aanaa tokkottis maqaa waajjira bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin hojii nu goote kana hojii guddaadha. Hojii mootummaa birattis rabbi birattis galata guddaa sii galchu waan ta'eef maqaa waajjira bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin guddaa galatoomii ulfaadhuun jechuun ni barbaada. Xumurarratti hojiileen kun itti fufiinsa qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Kamaal akka diyaaspooraa san bakka bu'eettis akka nama dhuunfaattis amaanaa itti hidhachuun barbaachisa. Akkam jettan? Waa bira kaayachuun barbaachisa. Akkasimi kanaaf hojii nu eegalte kana akka dhuunfaatti inni wantoota garaagaraa sosoosa biyya sanitti diyaaspooraa Oromoo kan riilisteet irratti hirmaate isa kan hin beekan. Abdii Hajii waan takka dhimma isaa naa himaa ture. Akka inni agarsiisiif nama hojjetu miti jechuudha. Tokko tokko asitti dibbeedhaan daaraa nuquteeti wanni inni nu hojjetu garuu yaallam. Fakkeenya gabaabaa meeshaaluma diyaasporaan dhiyeenya kanatti buufata fayyaa aanaa keenyaatiif galchan doolaara 4,000 namni baase isa. Maallaqa keenya yoo deebiste maallaqa guddaadha maallaqni kun. Adda durummaadhaan namni hojiilee misoomaa biyya tana keessatti hojjetame irratti hirmaatu isa. Naarkiin qabu jechuu isa. Ani yuutiibii irratti waa xiqqoo beeka malee akkasitti naarkii isaa sana akka uummanni biraa dachiidhaan nu garagalchu sanitti hin qabu jechuudha. Nama waan guddaa biyya san keessa sosoosu. Ifiifis fakkeenya ta'ee namoota biyya san keessa jiran walitti hidhee ispeeshaalii aanaa siin hin jiru magaalaa warra Mahammad akka mootummaa jijjiirama guddaa sirraa hin amaanaanis si bira kaayadhu. Baroottan asitti deddeebitu yeroo lubbuudhaan addunyaa tanarra jiraattutti akkuma akka dhuunfaattis magaalaa tana yaadettetti koree kee yookaan hiriyoota kee diyaaspooraa koomunitii biyyoota garaagaraa jiran walitti qindeessitee waan qabatamaa akkana hirmaachiftee magaalaa warra Mahammad sirnaan akka nu jijjiirtu amaanaan si bira kaayadhaa deeggarsi kee bara baraan uummata kana biraan hafini mootummaanis kabajaaf galata guddaa sii qaba akka dhuunfaattis kabajaaf galata guddaadha sii qabna isa kana amaanaa fudhattee koomunitii keetii wajjis mari'attee manni barumsaa kun humna guddaadha barbaada. Mana barumsaa kana waa hedduu isaan dubbadhu loojistikii mana barumsaa kana qofa guutuun miliyeensi nu gaafata jechuudha nuti akka mootummaatti. Barataan keenya kun hundi silaa kompiitaraan nu barate fedhii keenya. Loojistikiin barsiisotaaf barbaachisu sirnaan osoo guutame fedhii keenya. Isa kana bayyata mootummaatiin kabar godhuu hin dandeenyu waan taateef hojii misooma bulchiinsa magaalaa warra Mahammad keessatti hojjetaman diyaaspooraa toora san jiran walitti qindeessitee magaalaa tana akka jijjiirtuu fi siidaa keessa magaalaa tana keessatti qooma uummataa keessattis lafarrattis akka gad dhaabbattu amaanaan si bira kaayadhaa jalqabdee jirta qixuma kanaan itti naafuu beechuun barbaada. Galatoomi ulfaadhu kanumaan goolabee inni xumurarratti hawwaanuun jiru asumaan Haaji Jamaal Yoonis miseensi mana marii caffee yaada gabaabaa nuu dhaamanii eegas booda keessumaa kabajaa keenya obbo Kamaal Ibrahim afeerraa galatoomaa ulfaadha. Assalamu alaikum. Nuti isarlee nutillee cina dhaabbanna akka amma abbootii qabeenyaatti waan inni godhe tana nutillee hirmaannaa fudhanneen akka mataa kiyyaatti anillee ni jiraniin abbootiin qabeenyaa waan achiillee Kombolchaa illee walitti isaa hojii qabee isatti sitee akka gartee asiin jijjiiramtu kanii fudhadhuun isin ibsuun barbaadanis. Akkasitti sammuu ijoollee nu jijjiiree asii doktora meeqaatu waama kanaan qaree as keessaa ba'a. Kanaafuu nu galatoomuu qabaa galatoonfachuu qabnaa. Rizqii gurguddoo rabbitti haa kennu. Asumaan du'aayii goonee fi haraa isaatti isin dabarsaati isinillee akkasuma du'aayii godhaa fi
Amanumaa nyoon jenaaf gani. Hayyee isaa dhumarratti hin gannaafe hawaasni keenya waan isin dhagame meeshaa tana nam lamaa fi nam sadii carraa baasanii waan isin dhagamees yoo qabaattan yoo waan itti gujuufattan illee qabaattan. Fayyaa dee'a. Rabbi kabajaa isin yaaqan. Kamaal Ibrahim kana qaceello nu gammachiise Rabbi isaa gammachiisu. Arra durallee sababa asii mana barnootaa kana gaafa dura eegalamu. Kompiitara hedduu nu erganiiti qaceello nu gammachiisanii jiran. Ilmaan keenyalleen itti faayidaawanii kabarullee itti faayidaa'u nu godhaa jiranii jechuudha. Ammallee meeshaa jijjiiramaa waan nuu fidaniif qaceellotti haa galatoomanii kabajaa guddaa qabnaa fi galatoomaan jaanan. Yaadni qabu akkuma amma dura nuuf fidan kanatti yaa galatoomanii ammallee manni barnootaa kun rakkoota qaba. Rakkoo inni qabu manni barnootaa asgool kun ijoolleen gisee gannaa bishaan kanaa laga kana jira. Bishaan kana dabaluu dandeessu. Saniin fuudhuu dandeemnaan sanan gargaaruu fi mana barnootaa hagadii sanis amma dura wal ijaaramaniiti mana barnootaa kana ijoolleen as qaraatee Ameerikaa jirti oguudhaanii mana kana addaa goonaa jaanii haasawan. Manni sun achuma dhaabbate. Saniin fuudhuu dandeemnaan akkuma achi jiranitti Minisootaa jaan sun irra guddaa lafa laana kana jiran. Waan san taateef isaa wajjin uummanni keenya qorama matee jira isaan sanii wajjin mari'atee oguudhaaniitu haa godhuu jiranii haa godhuu deeman akkas karatti hafee jira. Mana barnootaa sunillee akka warra Mahammadiitti warri Mahammad waan hedduu jiruuf manni barnootaa gadii sunii fi dindila gisee gannaa bakka tana ijoolleen akkan dabarree ta'u kana akka nu godhu kan maduraati isaa galatoomu teettuun qaban galatoomu. Aboota biraatiif jettanii gartee dachummaatuun gaafa dura qoreedha. Irraa fuudhamtee gartee darajaa isaa rabbi ol haa qabu. Huliillee rabbi ol isa haa deemu. Darajaa dhuma qabee rabbi harka haa kaa'u. Ilmaan keenya gartee darajaatti godhe darajaa isatti haa godhu. Ilmaan meeqa asirraa dabarsinee kun doktortanii haabiji biraa jiranii. Aboo faayidaa irra haa kaa'u. Huliillee tanarra guddoo rabbi haa kennu. Yaadamoota rabbi haa guutu. Ilmaan nu haa qaceelchu. Illee rabbi nu haa qaceelchu. Akka yaadaa nu haa guutu. Isallee rabbi yaada isaa gartee kan ijjete. Aboo fixa rabbi haa baasuuf. Ilmaan roja rabbi haa qaceelchu. Nu rabbi nu haa qaceelchu. Nutillee warra gartee ilmaanii miti nutillee baratee faayidaa rabbi nu haa godhu. Isumarraa takka hojii ilmaa keenya akka isaa ijaaramee gartee hafii ta'uu rabbi nu haa godhu. Isa haa jiraachisu. Nu rabbi haa kennuuf. Darajaa dhuma qabnu. Nutilleen kaa. Isa jala nu haa yaasu. Warra ol dhaga'u. Warra ol jala yaa'u. Rabbi nu haa godhu. Allahumma salli. Carraan haa kennu keessaniif galatoomaa. An wanneen duraan dursee maqaan kiyyilleen Fuwaad Adam jedhama. Itti aanaa mana barumsaa Fallaana Kadiirii. Keessummaan keenya kabajamoon obbo Kamaal Ibrahim hojiilee gurguddoo, hojiilee beekamtuu, hojiilee guddina biyya tanaatiif murteessaa ta'an kompiitaroota adda addaa yeroo adda addaatti yeroo lama mana barumsaa kanaaf gumaacha godhaa turanii. Meeshaaleen inni gumaacha godhan tun meeshaalee baay'ee barbaachiftuu taate meeshaalee ilmaan keenya takkaa'uu barattoota zoonii kanaa ittiin bakka guddoo irraan ga'an nuu fiduu kanaaf baay'ee galatoonfachuun barbaadaa jechuudha. Itti aansuudhaan akkasumas zoonii tana keessatti akkuma ammaan duratti yaadaa turetti zooniin tun nutilleen akka yaadaatti wanni nan qabu. Akka yaadannootti wanni isa bira kaayyachuullee barbaannu zoonuma tana keessatti fakkeenyaaf manneen barnootaa akkuma mana barnootaa haayiskuul sadarkaa lammaffaa kanaaf gumaacha guddaa nama gammachiisu hawaasa gammachiisu xiqqaa fi guddaa gammachiisu kana godhanitti akkasumatti manneen barnootaa Fallaana Kadiir, Fallaana Xaaxeessaa, Kaakoo, Raaboo manneen barnootaa haayiskuul kana jala jiranittillee fuuldurallee wanta kana yaada keessa galchanii wantoota akkanaa kana akka achirrattillee nuuf hirmaatan nuu banan akka nama tokkootti yaada kennachuun barbaada. Inni biraa itti aansuudhaan akkasumas teeknooloojii yeroo ammaa waan kana alatti sochootu takka hin jiru jechuudha. Inni guddaan
hojiin guddoon akka sadarkaa aanaattis barattoota keenya guddina barnootaa akka aanaa kombolchaatti ol fuudhuu danda'u qabxii tokkoffaa taasisuu danda'u akka biyyattiitti illee teeknooloojii kana jechuudha. Teeknooloojiin kun baay'ee barbaachisaadha. Wanti kun fuuldurallee manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa ta'aniif kanneen amma lakkaa'e kana kanneen aaskul kana jala jiraniif gumaacha akkanaa kana akka nuu gootan jechuun barbaada. Baay'ee galatoomaan isiniin jaa fixadheera. Ani wanni jechuu baraade waan hedduun qabu nama osoo niif itti himne beeku harbiin beeksise kaif malee jenne nama waan dalagate ummata Muhammad aalii tiyya nama kiyya jee sosow namni hundinuu numa jira Ameerikaa bakka jaantana nama hundaa jira Kamaala amma kana malee Kamaala Ibrahim kana malee takka nama waan akkana hojjetan agarree gammachuu zalaalam rabbi isaa haa godhu waan quban qabne gurguddoo xiqqoo inni baasitan ami gurguddoo ta quban qabne rabbi biraa haa kaa'u rabbi haa fedhuuni himana malee beeka nama himana malee beeku itti himani rabbi itti haa himu yenneetuma du'aayii goonee fi ta quban qabne rabbi itti haa kannu yennee kadhachuuf ta quban qabne rabbi haa kannuuf ta quban qabne rabbi haa kannuuf ta quban qabne rabbi haa kannuuf nama kiyya qofan jenne aalii tiyya cufa jechuu jira ilmaan keenya cufaaf yaade rabbi isaa yaaduuf rabbi isaa yaaduuf wal keessa haa yaasuuf xiqqoo harkaan qabate tabarakaa rabbi haa godhuuf akka ummata Muhammad kana cufa gammachiisetti rabbi isaa haa gammachiisu asara isaattillee rabbi isaa haa gammachiisu asara isaattillee rabbi isaa haa gammachiisu rabbi isaa haa yaadatu rabbi isaa haa yaadatu himana malee rabbi isaa haa beeksisu duraanuu beekee jira rabbi itti haa ida'amuuf beeku rabbi beeka subhaana rabbika rabbi kanaaf amma kallattumaan obboleessa keenya jaalatamaa obbo Kamaal Ibrahim isa kaninaan innis waan itti dhagame miiratti dhagame haa dubbatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma inni isinin jaa hundi keessan akkana babbareedanii nu dhiyeessuu keessaniif hedduu takka galatoomaan isinin jaa itti aansee immoo bulchiinsa gaarii qabdanii gubbaarraa hanqa jalaatti jechuudha. Hanqa godinaarraa aanaarraa ilaa bulchiinsa naannootti. Bulchiinsa akka Dr. Jamaalii isin keessa jira. Bulchiinsi agartee isin keessa gabbu'ee akkanatti isin keessa mul'atee bulchiinsa akka Shariif isin keessa gabbu'ee isin keessa mul'atee rakkoo isin qabdanii fi gammachuu isin qabdan isinii waliin hirmaatee akkanatti isin biraa mul'achuun waan laaftuu miti nullee hamilee nu godhaa jechuudha. Kanaaf jecha inshaallahu ta'ala galatoomaa inni isinin jaa takkaffaa bakka hogguna dhiyeessitan san sirbaanira dhiyeessitanii anima sheeka ta'eetiin jira. Sheeka ta'eetiin jira kabajamoo faamiin kun hedduu lafee nama ajaa'ibaati. Dhuguma rabbiititti ani guyyaa irraa kana gizeen bakka tana dhufe kompiitaraa fi waan akkanaa isinii fiduufi miti kan hin dhufe. Yeroo tana wanni hin dhufeef bishaaniin baasa jeetiin ittiin iyyadee yeroo dheertuuf jala deemne bishaan san bakka bishaan mootummaa hin dhaqabne bishaan baasneennee itti kaane inshaallah sanirra dalagaa turre yeroo dheertuu irratti baatii lamaa oliin asii jira eegaan dhufe sanuma jalaan jira osoo guyyaa tokko waliin taa'in jechuudha abdii haajii kun waliin jira haa galatoomu kanaafin dhufe kompiitara kana immoo eega dhufuu narraan oolin iskuula fallaanaa kanallee bulchaan nu daawwadhu yeroo hedduu natti waan dhaamee jiruuf obbo Nuuraddiin har'a nu keessa jiru. Kanaaf eegaan iskuula kana daawwachuun dirqama natti taate kanallee meeshaa tanallee kompiitarran kanallee qabadhee akkasitti dhufee jechuudha. Kompiitara dabalatee meeshaalee intarneetii ammayyaatiin walii hidhamtu waliin akkasitti dhiyeessinee jirra. Haa ta'u immoo iskuulli keessan kun iskuula keenya jechuudha. Gargaarsa guddaa barbaada. Dhuguma rabbiititti amma waan hin reefu harkarraa hedduu nama rifachiisallee namatti illee dhagayamalleedha. Maaliif ijoolleen teenya san keessa baratti jechuun hedduu nama qaanfachiisa. Maaliif ijoollee tana iskuula kana keessaa hooggansoonni booda eegare isin hoogganu doktorootiin abukaatoon bulchitoonni biyyaa ijoollee tana keessaa ba'a. Ijoollee tana yommuu agartee barnoota ammayyaa barnoota barbaachisaa gargaaranii ijoollee xixiqqoo tana akka gaariitti biran dhaabbanne heegaree fi saaxilan jechuudha. Kanaaf barnoonni barbaachisaadha. Barnoonni kan jiruu namarraa jijjiiru, barnoonni kan qabeenyaan bakka takkaan nama gahu, namni yoo barnoota hin qabaanne amma ijoollee xixiqqashoo faan harkaa ganda baloo kana dhiyeenya kana jechuudha. Ijoollee ama 10 tan garaabaa qabattee yaatu.
hedduu ta wal jala yaatu. Hedduu if booda'aantummaa namni hin baranne if booda'aantummatti booda'aana. Boodammoo haalamma deeman kanaan heddumminni namaa waan baay'achaa dhufuuf deemee ooyiroonni keessanuu booda manattuu isin hin gahu akka amma wal horaa jirtanii jechuudha. Kanaaf namni baratee jiruu ifirraa jijjiiree haadha abbaa isaanii irraa illee jiruu jijjiiruu qaba. Kanaaf kompiitarri xiqqoon ani qabadhee dhufe kun kanaaf inshaallah nama keenya hedduutu achi jira akka hiyyaa kana. Kanarra beeku kanarra qabu hedduu jira biyya san keessa warrummaan asii bee jechuudha. Fallaanuma keessaa kombolcha dhiisiyuu. Kanaaf yoo rabbi biraan taate inshaallah isaan illeen waan kana harkanii akka isin irra dhaabbatan anilleen gama kiyyaan waanii waada isinii galu waan arrafinne tana caalaa deebinee akka guyyaa tokko waan guddoo goonee waliin gammannu iskuula kanallee wayyeessinee yoo rabbi biraan taate kompiitarran ammoo dabalataan akka gaariitti akka ijoollee tana gartee hundaa'u qunnamutti inshaallah irratti dalaynata fuuldura akkasiin isiniin jaa. Tanaaf jecha waan hedduu waan Dooktarri Faan Haasaawan obbo Faamiin Ahmad Nasiib illeen hedduu nu gargaare waan kanarratti waan gartee isaan na duratti haasaawanii fixaniif yoo rabbi biraan taate akkuma isin jettanii namoonni aanaa kanarraa dhufe inumaa fallaana dhiisaa aanaa kanarraa aanaa kombolchaa kana yoo laalan namni taphaa asii nu bira hin jiru jechuudha. Nama heddumminaan akka ajaa'ibaa hedduutichi jira. Ammoo namni nama isaatiif laalatee yoo wal bira dhaabbatee rakkoo jirtu tana harkee wal bira dhaabbatee waa hedduu jijjiiruu dandeenya. Laga fallaanaa kanaa miti aanaa kombolchaatu jijjiiruu dandeenya. Kanaaf wal bira dhaabbannee wal gargaarra isinis du'aayii nu godha. Inshaallah guyyaa biraallee gizee walitti deebinu ni jirti. Haajaan agartee dhufeeftuuni xumurarra dhiyaattee jirti bishaan baasu jirru kuni gaafa bishaan kun milkaa'ellee deebinee wal arguun ni mala. Kanaafuu galatoomaa hin isin hin jaa fuuldurallee isin bira dhaabbanna. Galatoomaa waan nu dhiyeessitan. Assalamualaikum. Gabaabinuma yoo isin hime kompiitara hodhanii meeshaan isaan immoo biyya alaatii irraa nu fidan meeshaa mana barnootaa kana guutuu wal gahitu waayifaa jechuudha. Kana booda maaltu jira laayibraarii dijitaal laayibraarii jira. Sooftiweerota biraa kanneen kana ganaa walii wal qunnamsiisu jechuudha. Barataan akkaataa kompiitara akka laayibiraariitti akka kitaaba dubbisutti kitaaba miiliyoona meeqa bakka takkatti irra kaayyattee kitaaba kana hunda akka tiyyootti godhu jechuudha. Dijitaaleessuuf deeman. Kana amma dhimma biraatiif hin dhufaa ammoo hanga kana ijoolleen teenya laabii kompiitara tuttuquu waan barbaaddu ammatti kompiitara nutti haajamtii sababa jennuufi kompiitara kurna kana nuuf jedhu ammoo dijitaal laayibiraariidhaan isin godhaa jaanis sadarkaa olaanaa irratti nu yaadaa jiranii jechuudha. Meeshaan tun sanii nu fayyatti. Waa hedduu daganaa wal qunnamsiisaniin wanti riisoorsii qofa namni kaan achi gattaa'ee ijoolleen teenya irra guddaan silkii gurguddoo tana qabdi. Akka sarvaraatitti jechuudha. Silkii sii tanarraa itti fayyadamti jechuudha. Meeshaa akkasii san cufaa keessa jira. Sarvara guddaa ijoolleen asii banatti waan itti guunnuuf jira waan sana irra guunne silkii tanarraa riisoorsii kitaaba jiru cufaa'u akka itti fayyadamtu jechuudha. Maaliif namni bilbila kana akka itti fayyadamu waan gaariitti akka fayyadamuuf riisoorsii kitaaba garaa laayibiraarii guutuutti asitti wanti godhu. Meeshaan isaan fidanii dhufan meeshaa sana jechuudha. Tun biyya alaatti irraa dhufte. Isin tun amma TP link jaaniini waayifaayiidha habbaa afurii bilookii adda addaa irra gamanaa fi gamasitti barataan karaa adda addaatiin akkaataa itti bittinneessee irraa soorsii barnootaa irraa fayyadamuu danda'u waan isaan hunda ga'een fidanii dhufan jechuudha. Ammaan dura manneen barnootaa keenya hunda hin qaban tureezaa amee bippicha bara 2007 keessa isa kana nuuf fiddee turte. Kanaaf akkasitti nuuf fidanii jechuudha. Meeshaa barbaachisaa meeshaa biyya teenya keessa hin jirre ka addaati waayifaayi jiru sanirraa riisoorsii barnootaa bichaadhaaf barbaachisaa jechuudha. Akka ammaas kompiitaroota bite kana keessatti kompiitara akka sarvaraa sanitti nu ta'u akkasii fidee jechuudha. Kanaaf waan baay'ee galatoomuu qabu baay'ee galatooma jennuufi karaa salphaadhaan akka salphaadhaan waan barnoota namaa kennuu danda'u jechuudha. Yoo naam gana jee nageef. Yeroo deebi'aa nu galatooma dhaakuta. Mee mileen
Galatoomaa karaa iddoo isaanii nu deebisa. Bilbileen kee kanee. Kanaas meeshaa wal qunnamsiistuu isaati. Waayifaa isaa. Haamilee. Ayyaa karaa kabajaan karaa iddoo isaanii nu deebisaa kutan. Haamilee godhaaf kutan. Hamca tanmi harkaan takabbala harkaan naa takabbala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. osoo walaloo keenyatti hin seenne duratti kabajamtoota jaalatamtoota obbo Kamaal Haji Huseenii fi akkasuma bulchaa keenya obbo Shariif Rashiid akkasuma warreettan affeeramtanii dhuftanii fi akkasuma warreettan biiroo barnoota Oromiyaatti irraa dhuftanii fi akkasuma warreettan maqaa isaanii hin tuqinillee baga nagaan nu dhuftan baga gammanne baga gammaddan. Walaloon walaleessaa gurra naaf liqeessaa gurra qofaa miti qalbiin na caqasaa gurra qofaa miti qalbiin na caqasaa. Walaloon kiyyaas waa'ee barnootaati. Kei maaliif teessaati ilma namaa jechuun isa barateeti wallaalarraa baataa barbarateeti ati ka barate barwaa hunda caaltaati ati ka barate barwaa hunda caaltaati. Yaayyo yaabbo isin maaliif ustan ilmaan keessan dhiisan barnootarraa kutan eessaa akka jiran maaliif quban qabdan eessaa akka jiran maaliif quban qabdan. Baradheen qadarama jetteen baratinii baradheen sammuu koo banadha jedhii baradhu ati barannaan ni taata barabbaa waa hundaati barannaan ni taata barabbaa waa hundaati. Barnootaatu qaba bar jireenya ifaa qabeenyuma keetu akkamitti itti fayyadamta barnoota baradhu itti fayyadamta beekamtii argatte ittiin beekamta beekamtii argatte ittiin beekamta. Barnootaaf ni gaya amma niin dabara way meena dhageessa dubbii ajaa'ibaa arraan odeessa gurra kee as qabi hunda ni dhageessa gurra kee as qabi hunda ni dhageessa. Gurra Kamaal Haji Huseen bar abbaa beekumsaa fakkeenya nuuftee bar jiruuf jireenyi isaa fakkeenya nuuftee bar jiruuf jireenyi isaa wallaala fageesse fide badhaasasa wallaala fageessuuf fide badhaasasa. Kamaal Haji Huseen seenaan isaa guddaadha yoomuun dagatamu dukkana ni dhaamse ifatti nu baase lammii koo jedhee nuuf lallabe abshir nuun jedhee ofitti nu qabe abshir nuun jedhee ofitti nu qabe. Namni gariin ni ja'a maaluma arjoomeef Kamaal jettee hedduu dudubbatte Kamaal jettee hedduu dudubbatte. Samaan naaf hin ta'in qaba dukkana narraa ibse yoo himuu feetes ani siifiin himaa miti kunoo as jira bar ijuma kee duraas jira ni jira kunoo laal ijuma kee duraas jira. Kompiitara abbaa beekumsaa maal jedheen siif himaa ani gammachuusa maal jedheen siif himaa ani gammachuusa. Kunoo hin argita hin dhageessaati arjummaa isa Kamaal Haji Huseen akkamiin hin faarsuu dhiisa ani na barsiise barnoota hunda kunoo fidee as kaa'e waan sammuu koo banu kunoo fidee as kaa'e waan sammuu koo banu. Kompiitara jennaan isa Itoophiyaa seete inniyyuu nu dhufe bar biyya alaarra kompiitar diyaaspooraa jedhama maqaan isaatu kompiitar diyaaspooraa jedhama maqaan isaatu. Dhalootarraa ni dabarse gara dhalootaatti beekumsa caalu barabbaa kompiitara tokkoof lama seete heddummina isa hayyuu caalu diyaaspooraa qaalii hayyuu caalu diyaaspooraa qaalii. Ati ilma namaati akkamitti sitti hin dhagayamu ati ilma namaati akkamitti sitti hin dhagayamu ilma namaa ta'uun laalteef hin agartu kan tokkoof dhimmamu waa'ee ilma namaatiif kan tokkoof dhimmamu waa'ee ilma namaatiif.
hayyuu caalu barabba hayyuu caalu beekaa waa hundaati jiraadhu umriin of dheeradhu obbo Kamaalaa Jusseen umriin of dheeradhu obbo Kamaalaa Jusseen umriin of dheeradhu. Ati humaa yaadin rabbiin siif haa yaadu waan hojjette hundaa siif haa beeksisisu waan dubbatte hundaa siif haa milkeessu waan karoorsite hunda galmaan siif haa ga'u waan karoorsite hunda galmaan siif haa ga'u. Umriin of dheeradhu barbara baraani kan amma daranii rabbiin hizaabini jazaan kee jannata firdoosul amiini jazaan kee jannata firdoosul amiini. Waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa ani maqaan koo Maafizaa Jamaaliin jedhama kan inni irraa dhufes mana barnootaa Fallaana Sekundarii mana Qaadiriyyaa gandaa Tiraatiraa hin dhufe. Irra deebi'aa mi'aa nu kannaa mijaasna. Hayyee walaloo boodatti deebitanii horeen keenyaas hojii biraatiif jarjara waan ta'eef beekamtii waajjirri barnootaatiif waajjirri bulchiinsaa waliin qopheessan sartifikeeta jechuudha. Kanaaf sartifikeeta kana itti aanaa bulchaa keenyaa Dr. Jamaal Jaabir as bahanii obbo Kamaaliif nu kennanii dhiifama waggoota akkamaa irra deebinee as baasna. Kanaaf Kamaalis kabajamoo Kamaalis as bahee fudhachuu qabu. Waajjira bulchiinsaa waajjirri barnootaa waliin bakka takkaa beekamtii kunoo kananiif jiranii irra deebi'aa nu galatoonfadhaa guutan. Hayyee galatoomaa ulfaadha bakka ta'e sanii nu deebi'aa. Sagantaa keenya isinitti deebitanii keessummaa keenya immoo dhangaalee dhufe kana mana kophaatti dubartoota keenya keessa saawwanis mana tokko gamasitti galaasii takka geessitanii waan kana qopheessanii achitti dhandhamanii isin asii du'aa teessanii immoo saaree gootanii fi walaloos ijoolleen jirti teessinii dheessitu waliin dhaggeeffattanii keessummaa teenya immoo naamusaan asii karaa nu hubantanii. Wanta hojiirra oolchina yoo rabbi biraan taate fuuldurallee isin bira dhaabbanna ammoo jabaadha wanni gootan tana hojiirra oolcha ijoollee tana waan isin irra geessan ammoo deebinee isin laalla achiin booda immoo isin irra dirbanna darana namni ala jirullee akkasitti amanaa gartee harkaadhaan bakka isin irraa irratti illee ammallee isin bira jirra yoo rabbi biraan taate jabaadha waan yeroo gubaabtu hojii teessa isin garsiinu hojii hiikne jabaadha akkas Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jecha kompiitaroonni barootni amma dura dabran kabajamoo obbo Kamaan Ibraahimiin dhufan fi haarra fidees jechuun kanaan kun kompiitarri hanga ammaatti ijoollee keenya diiyaasporaa jirtutu fide gama mootummaatiin yeroo biyyanii dhiyaataa fi
hundinuu kompiitarri agaruu kan hundinuu kenna tajaajila lammumaatiin ijoolleen keenya biyya alaa jirtu dhalattoonni keenya biyya alaa jiru fidanii kompiitaroonni kun isaan kana fakkaatan yoo ilaallu kun kana kompiitaroota babbareedaa zamanaawi kan yeroo hojjetame jechuudha. Kanaaf galata guddaa qabanii qabxiin barattoota gaariin akka dhufuuf meeshaaleen elektirooniksii baay'ee murteessaadha. Isa kanaa wajjin wal qabatee kompiitaroonni kun kitaabota garaagaraa gara kitaaba kitaaba hedduu fudhate jechuudha. Kitaabota hedduu duraan laayibraarii qabatti bannee ittiin ijoollee barsiisan caalaa immoo kitaabota hedduu tokkichaan kun fudhata. Inni hundinuu akkasitti jechuudha. Meeshaalee isaa wajjin isa faana deemus hedduudha kan uffannanii jiranii. Kanaaf kompiitaroota kan ammaa asitti harkachuu jechuudha. Yoo rabbiin jee barattoonni keenya qixa sirriitiin barattoonni kutaa 12ffaa yoo rabbiin jee bara kana mana barnoota sadarkaa lammaffaa fallaanatti eega qormaanni ijoollee isaa gadee kufaatii hamaatu nu qunnamaa ture. Kufaatiin gama barnootaatiin jiru asirratti kufaatii guddaadha. Bara kana jijjiirama kallattii garaagaraatiin goonee hooggansa manneen barnoota kanaatis barsoota sanga takka muraasa asirraa jijjiiree jira. Bara kana yoo rabbiin jee hamileen ammaas jirtu miirri ammaas jiru qaceellutti bareedaadha. Miira kanaa wajjinis wal qabatee dabalataan dhaloonni keenya ijoolleen keenya biyya alaa jirtus meeshaalee kana nu dabalanii jiranii. Kanaaf barataan keenyas yoo rabbi jee baru isa kanaanis goomsaa barsoonni keenyas qixa sirriitiin qopheessaa qabxii kutaa 12ffaa yoo rabbiin jee intaraansii jechuudha. Dabranii bara kana raajiin hojjetan jennee jaanna. Baroottan sadii wal jalan dabarree qacarraa. Kanaaf bara kana wantoota kana waan sababa jedhamu jechuudha. Ilmi namaa silaas ni sababsata. Uumaamiin gis proposed allaas disposed jedhama. Ilmi namaa ni karoorfata. Karoora sana immoo galmaan gahu rabbi jechuudha. Kanaaf sababoota waan jedhamu sana nuti guutaa jira jechuudha. Asii sanga biyya alaattis chaayinii keenya walitti dirree ijoolleen teenya tichi jirtu harka isaanii hidhatanii nu dalagaa deemu jiranii yoo rabbiin bara kana qabxiin asirratti ni dhufti jennee jaanna jechuudha. Qabxii bareedduu ni dhufti ijoolleen asirraa ni dabarte yuunivarsiitiileen seenan jennee jaanna. Haalli ijoolleen teenya bara kanatti barachaa deemu jirtus gaariidha. Dabalataan kun gubbaan nu dhufuun waan abdii namaa kan nuti barbaaneeti. Obboleessi keenya isa gaa'ee qindeessummaadhaani kun amma haa dhuunfaa isaatiif fidee amma durallee kompiitaroota kana keessa harka qaba. Akkuma reeffannee wantoota garaagaraa aanaa keenya keessatti hirmaachisuudhaan aanaa keenya keessatti wantoota garaagaraa dalaguudhaan ni beekama. Ispeeshaalii magaalaa warra maammaa keessatti jechuudha. Magaalaa warra maammatii reeffoonni ijoolleen teenya sababa kaastee turte warra fallaan jechuun ardoota shaniitu as jira jechuudha. Takkaffaarratti burqaa diinii lammaffaan golaraa bootee sadaffaan burqaa nagayaati. Isin afraffaa warra maammattee nuti magaalaa warra maammatii isin taan xaaxee isaadha jechuudha. Ardoota hanga kanatti waliif fallaana jedhama. Zoonii fallaana gaafa jennus gaara kanaan laaltanii akkasii ilaa haakoodhaan deebi'ee kanatti kun cuftiin walitti fallaana jedhama. Dhalattoonni ma fakkeenyaaf warra maammaa kun adeemanii jiranii burqaa diinirraa ijoolleen biyya alaa deemtanii jirti. Haakoorraa warra deemanii jira. Xaaxee isaarraa warra deemanii jira. Akkasumatti immas warra maammaa kanarraa namni deemanii jira jechuudha. Kanaaf dhalattoonni kallattii garaagaraatiin biyya alaa deeman san achitti wal harkan isaan. Isteeta garaagaraallee jiraatan kan Minneapolis jira kan Ohio Kaalifoorniyaa kan jiranis kallattii garaagaraatiin wal quba qabanii waan kamaal lafa kaayaa kan yoo rabbiin deemu xannoo irraa fudhatanii waan gaarii nu dalagan jennee jaanna. Kan ardoota garaagaraa jiran sanillee manneen barnootaa isaan bira jiru san manneen barnootaa isaan bira jiru san wantoota akkanaa kana dhiyeessiilee meeshaalee elektirooniksii kana yoo dadhaban kenna tajaajilaatiin nuti bara kana manneen barnoota bu'uura baruu bara kana kudha takka jaare. Waliigala yoo ilaalle kenna tajaajila lammumaatiin barootaan sadeen as dabran kana hirmaannaa uummataa qofaan kanuma akka ijoolleen teenya biyya alaa gootu kana gootee walitti ijaafne ilaalle gara miliyoona 800 olitti barnoota qofaan jechuudha. Barnoota qofaan. Bara kana qofa gara miliyoona 500 fi 500 fi 100 oliiti. Miliyoona jechuudha. Waan inni isinii nutti jiru. Hirmaannaa uummataatiin waan garaagaraatiin. Hirmaannaa tana gaafa jennu takkaffaarratti maalleenii callaan ni lakkaa'ama. Humni namaa ni jira. Ogummaan ni jira. Meeshaalee naannoo walitti baasnee daleeluu ni jira jechuudha. Isii afran kana walitti daleelu. Wantoonni silaa hin dalagaman jaan. Wantoonni silaa hin dalagaman jaan hirmaannaa uummataa kanaan kenna tajaajila lammummaa kanaan hedduu dalagame jechuudha. Baroottan sadii nama walitti aansinu kana yoo ilaaltan gama barootaatiin manneen baroota bu'uura baruu gara 85 olitti dalagame jechuudha. Duraan keejjiin manneen baroota gara baadiyyaa kan jiru magaalaa mana jechuudha. Kanaaf immoo baadiyyaa keenya hunda irratti yoo ilaaltan gandii tokko qoftiin yookaan ardaan tokko qoftiin mana baroota bu'uura baruu gara 3 wal qabanii kursiilee garaagaraa achuma keessatti bitanii seelena garaagaraa bakka ijoolleen hafuuratti baafatullee achuma keessatti bitanii san dabalatee manneen baroota sadarkaa takkaffaatiillee hirmaannaa uummataatiin ijaaramaa jiran san dabalatee manni jireenya barsiisaatillee ijaaramaa jira dareeleen dabalataatillee ijaaramaa jiran kanaaf kun cuftii walitti dabalee maali qulqullina barnootaa fiduudhaaf jechuudha qulqullina barnootaa fiduudhaaf qulqullina barnootaa gaafa immoo qabxiin barataa daran ijoolleen teenya yuunivarsiitii keessi asittis ilaalcha gaarii dimokiraataa gonfattee addunyaa irratti immoo dorgomaa akka taatu ijoolleen asirraa baate addunyaa irratti illee dorgomaa akka taatu ilma humna namaa as keessa ekspoortii godhuu barbaada jechuudha. Akka wantoonni garaagaraa meeshaaleen garaagaraa ekspoortaanis namoota baratan namoota sammuu isaanii jentiltee as keessa baratanii ekspoort akka ta'aniif jechuudha. Wanti hojii kun cufti dalagamu. Obboleessa keenya kanallee daa'imman boruu as keessaa ba'an kun ekspoort akka ta'aniif meeshaalee kana nu deeggara jechuudha. Kanaaf meeshaaleen irraa isaan nu deeggaran kana nuti qaceelootti meeshaalee guddaa ilaalannaa fuuldura ammaas qaceeloo nu deeggaran jennee abdannaa haa galatoomuu haa ulfaatu innis waan jiru haa jiru sagantaa keenya ni godhamna jiru.
Ay ulfaadha galatoomaa hin isin ijaa insha Allahu ta'ala isin warri kana nu dhiyeessitanii haalumatti sagantaa tana yeroo gabaabduutti qopheessitanii akkanatti nu dhiyeessitan hedduu galatoomaa hin jaa. Isaafuu obbo Faamii nama jabaa nama ajaa'ibaati. Hedduu galatoomin isin jaa maaliif gandi kun iskuulli kun nama kanaa qabaachuun hedduu murteessaadha. Ijoolleen ammoo asii barattu tun ijoollee eegare biyya bulchitu. Ijoollee eegare abbootii qabeenyaa taatu ijoollee eegare ganda kanaati yoo naannoo kanaati jechuudha. Ijoolleen tun waan ta'eef ijoollee tanatti invest godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessaafuu barnoota isaanii irratti waan biraa dadhaban barnoota isaanii irratti jechuudha ijoollee tana barsiisuu irratti. Kanaaf yeroo biyya kompiitarran kun hanga tokkollee taatu ijoollee tana ni gargaara jeetii yaada. Haa ta'u san gubbaan dabalataan intarneetiin meeshaa barbaachisu walii hiitanii diijitaal laayibireerii tana gizee hojii irratti oolchitan namni gizee waan san hojii irra oolchuu keessan arke dabalataan illee ijoolleen teenya biyya alaa jirtulleen akka isin bira dhaabbattu shakkii takka hin qabu. Iskuulli keessan irrina hedduu qabaa jaarmee barbaachisaa iskuula elementarii reefu ijoolleen nageessiteetiin iskuula gartee haala hamaarra jiraa jechuun manni ijoollee teenya achi keessa barata hogguu ja'an hedduu dhugatti namatti dhagayama. Kanaaf mootummaa eeggachaa ooluu miti namnis wal bira dhaabbatee mootummaa tana birallee dhaabbatee maaliif namni ifiif bira dhaabbachuu qaba mootummaan humniti mootummaa bakka hunda wal hin geessu jechuudha. Irrina jiru kana ijoolleen tun ijoollee teenya waan taateef ijoollee ganda kanaa waan taateef ijoollee tanarratti akka jabaatanii barnoota ammayyaa akka ta'u irra jabaachuu barbaachisa. Isinis galatoomaa waan godhaa jirtan waan gaarii jirtanii tana gubbaan dabalataan namoonni ijoollonni biyya alaa jiranillee warri kiyyaa harka guddaan hogguu waan kana harkan akka isin bira dhaabbatan shakkii takkallee hin qabu. Kanaafuu galatoomaa hin isinin jaa ulfaadhaa fuuldurallee isin bira dhaabbanna itti fufaa akkuma jirtanitti. Galatoomaa. Thank you.